مالي مالتا تبو مال تسربي مالي في مشروع مرات ديفتك قباتي مالي قيام مشروع ما كيتين على كيس ديمتا مالي ركون صاحبك هي قالي أكو ولا لي يسي برا سيني تكا توري وانغورو دبي دابدي وفر دي بيتين أما سبرا في واسك غافتشو akkam waan godhu wallaaleen maal jechuudha sila dubbii akkamii haasofta boo maaltu maal ta'e maaltu sirribe fayyaan qabdu sila yaa saahiba kiyya wanni sudooysu maaltu jira ani takka jiruu kiyya keessatti intala shamaraa takka wajjin mana dukkanaa keessa taa'een beeku wayitaan osseenu ifaalleen hin ifu hunduma gara tokkoo goree achi ilaalee isiilleen teettiin alaalti waa jechuun illee sodaadhee ofirraa taa'ee haga taa'ee ofirraa ba'ee ofirraa dhufe amma Aye doofana caqasi akka gootu si himaati amma ka'iiti manatti deebi'i achi booda takka takkaan akka gootu na caqasi. Aye akkam godha. Hello umma kami nagaa fayyumami. Nagamaan tujira yaa ummati yaa isin namicha akkamiitiin naga kennitan kuni namichi sila dubartiidha moo dhiira waan isaa addaan hin beekne ani dhagaan qaba akka kaleessa mana isaa seene nam tokko ka harkaan na qabatillee hin jiru waan takka namichaan hunda qabatee hunda taa'aa bule ofirraa ani kunoo galuu fi amma ol ka'ee mana ba'ee gala isa garat inni tareeyyuu nagarree agayoomii ani addatiyya mana ta'a. way jaartiin baddee way salphina kiyya eessa kiyya ta'a mushurraa na bira bultee osoo biran gahin sodaadhee osoo hunda taa'uu dhiisee na biraa lixxee warra isii tiggaltee ani amma dhiira moo dhalaanaan jedhan way. Abbooti maaliif qoma kullaa teetta akka nama rifeensa ofirraa qabu namni dhalaasisea. Kan akka keetii ijaan hin guuttanni jiramu kamataa kuwaas meedaa fakkaatu kana na gubbatti ilaalee dhalaa na se'u. Lakki waan rabbiin beekanii tokko tokko dhalaa firri irraa du'ee mataa haatattee si se'aati ofirraa qoma kee dhoofadhu. Ka fedhe waan fedhe haa se'u ana maaltu na gahe yoo dhalaa na se'anis maal rakkoo qaba jetteeti. Hayyee an ofirraa dhiisee maaltu na gahe sihi kalakkafaan karaa dabarsuu dhoogu. Raidu sawaitu na jala bade me nahimi bakki inni jiru bakki ani barbaadiniif bakki ani ittiin yaafatin hin jiru ati nahimi me hin beeytaami. Bakka saani kee jiru qajeelatti siif hima garuu dursitee mallaqa birrii 5,000 lafa kaa'uu qabda. Sa'a kiyya osoo hin argatin akka ati dogongora naa himtuu fi sirrii naa himtu maal hin beekan. Rakkoon qabu mallattoo tokko kasi amansiisu dursee si himuu ni danda'a. Hayyee naa himi raagdu ko. Abbaan kenkee nama areeda qabuu fi akkasumas nama umriin si caaluudha sirrii miti. Sirriidha itti fufi. Mana keessanii ol karaa wal qaxxaamurutu jira sirrii miti. Kanas sirrii ma jirta itti fufi. Inni dhuma ammoo saanii si jalaa bade goromtaa miti ka duraan dhaleedha ka duraan dhalee waatii argateedha. Hayyee birrii 5,000 kunoo kiisaa qaba ammuma sii kennaati bakka saani kiyya jiru qofa natti himi rakkoo takka hin jiru. Ilma kiyya saani kee hatamee moonaa ambaa jira kan isa hati ammoo namicha gurraacha mataa arri ka mataan adii ka anayeenni adii ka dhayaa irraan hafne ka qabaan guunneedha isarraa barbaadadhu naannoo keessanii namni akkasii yoo jiraate. Yaa turturaa namicha yoo taate namni akkasii naannoo keenya keessaa si qofa kanaaf saani kiyya eessa jira daddafii naaf hidhi ammattii tan. Yaa sheeka xiqqoo waatu na dhibee isin dhufe gaafii wayii isin gaafachuu barbaade. Maa inni gaafii gaafadhu rakkoo takka hin qabu gaafadhu. Yaa sheeka gaafiin ta gaafachuun ulfaattullee fi akkuma godhu dhabee isin gaafachuufi malee. Gaafadhu rakkoo takka hin qabu haqarraan saalfatini rabbiin haqarraan saalfatu gaafadhu waa takka hin saalfatin. Wallahi yaa sheeka. Abshir hin sodaatin. Abshir ilma kiyya gaafadhu nama waa gaafate waa barata hin sodaatini gaafadhu maal rakkoo qaba.
Yaa sheeka ani gaafa xiqqaa warra keenya biratti hin guddanne xiqqeennaan biraa badee nama biraa biratti guddadhe ani yeroo sanitti akka tasaa ta'ee osoo warri nan kittaanii warra biraa deemi warri an bira guddadhe ammootu gaafa daa'imaan kittaana dhese ani gidduma sani saalfadhee akkanumatti guddadhe amma ammootu wanti ofirraa muruun akka barbaachisaa ta'e bareera amma ammoo mana yaalaas deemee ofirraa mursiisuuf hin saalfadhe akkam godhuu qaba. Ati jirmateetu akkasumatti baattee deemaa baate? Yaa sheeka. Saalfattee sitti ulfaattullee akkasumatti deemi doktora bira dhaqiitii ofirraa mursiisi kaa dhiisuun waan danda'amu miti wanti ofirraa muruun dirqama. Yaa sheeka ani doktora tokko qofa beeka lafa fagoo deemee hin beeku doktorri nutti dhiyoo ka jiru inni suni obboleettii tiyya fuudhe soddaa kenna maal jedhee narraa muri jedhaan. Furmaanni ati godhuu dandeettu waan hin jirreef akka taatellee taatu uffatallee osoo fuulatti uf marte deemi doktoruun san bira dhaqi uffataan fuula kan kee haguuge achi booda itti himi doktorreellee akka ati saalfattee uffata uf hin marte hin beekaa akkasitti dhaqi ofirraa mursiisi yoo akkasiin ammoo doktorri kasitti beeku taate natti deebi anatu mala siif hima. Ayyee yaa sheeka hedduu galatooma rabbi jazaa keessan haa deebi'u deemee yaalame. Kabajamoo maaltu si dhukkuba maal si dhukkubee dhufte himadhume? Lakki an sitti himachuun barbaadu doktora naawaami doktoratti himadhaa dhibee kiyya. Rakkoon qabu yeroo doktorri dhufetti itti siif hima anatu ergaa kee doktora biraan si ga'a doktorri ammoo si yaaluu qofaaf dhufa anatu si gaafata bakka san natti himi maal taate. Yaa namichatti mataa jallaa na duraa gori mataa nan dhukkubsin ana doktora malee nam tokko dhibee kiyya laalee na arguu hin danda'u ergamtuun akkasiitii fi jala deemtuun gonkumaa dhibee kiyya hin argitu sitti himee jira deemasi. Hayyee itti siif hima ati garuu seera cabsitee jirta ani siin hin qixxaawu wallaala. Abboo maali maal taate maa kana akkanatti fixxattee deemta? Yaa doktor xiqqoo waatu na dhibee san isiniin mari'achiisuu dhufe. Maalinni maan nama mari'achiisuu barbaadda daddaffiin natti himi. Yaa doktor aniin kuni xiqqoo isii. Kamaal edaasii si beekee jira ofirraa baasi maal ta'uuf kan ofiin martee deemta maaltu si dhibee mucaa? Doktor waan biraatii miti piraankii isin godha jedhee natti beeytanii akkamiin na beeytan garuu? Kamaal keenya akkamis hin beeyne sagaleen kan kee hedduu jijjiiramuu hin danda'u sagalee hedduu jijjiirachuu hin dandeettu ati ammoo nama piraankii gootuu fi piraankii hin goone addaan hin beeytu ana piraankii godhuu deemta. Doktor dhiifama akkuma tasaatti akkas ta'e irra naaf taraa dhiifama guddaa. Ahlan wa sahlan. Akkamii nagaa jirta hajaan sii taate? Yaa sheeka tiyyatuun ta'uman henne doktorri na beekee bar. Akkamitti sitti beekee fuula kee hin dho'isne? Fuulallee dho'isee jira sagaleemaan na qabe doktorri. Hayyee erga sunis mijjachuu dhabe kan biraa falasii barbaaduun dirqama waan ta'eef akka gootu anatu si hima sirriitti na dhageeffadhu. Hayyee yaa sheeka akkam godhame? Doktora walaa kazaa jettee saalfii wajjin mataa of dhukkubsuu dhiisiti amma mana galii mullaacii fudhadhu yeroo takka suuta jedhi bismillaahi jedhu ofirraa shat godhi akkastu si baasa.